سيامودس والله ربي سيامودس ربي سيامودس والله ربي سيامودس أصلي مي واجتون بربادا مليانة لمامي سبيمي أفوري مي مشانا أم صوتي خالد ما كان يتني مجاكي أم خالد يبتني نوبس مليانة مي سنة مجاكي يبدا دايتوان سيني قال Boyna أنتم nati بس am. بساعة bara malu bugara zikabanu damne bar birri kuma shantama na kenni jette si kenna jede mboyni accounting kamne amma tira konti to accounting kamne male nuti birri sin dogande ka birri betin barbadu saru demte sagale kennatu edami أصلي كي نميو جرانو كني تقعد بديتيني rubada sheka sheeti chawra dubai to kodira ko السلام عليكم alaykum salam ya فيا أصلي بقى جران Jirta tasgabbay. faya أيه وايد ما كرا نيما كانت يوسينو بيتا يدو تكا نما أكامي أميتين سمولا كمالي فما وبوليس خيا يدركاسو يالتين مميدم himatu makana seeraan sitti himachuu atan men taraddaa jirtaan malee hinu bataa jirtaan malee si aarsa lola si fakkaata si galee akkanuma maknaatum namni kun nam waggaa jaha miidhame ijoollee tana akkaataa itti guddifattee dhisiin isin ibsite ani illee asumarrattiin boochasii kana arkee sababa ijoollee tana nama arabaatiin illee walloltee dhufte wallahi akka hin taane taate waraqaa ofii kiyyaa bilaashitti irraa dalagee bee deemeetuma waan tokko godha jettee asii deemte asii aga deemtellee waan tokko gochaa turtee aga humni isii danda'u taani ammoo humna hin qabdu biraa as deebiti baallama naa qabanii jiranii jette fakkeenyaaf amma warri miidiyaadhaa sun baallama naa qabanii jiranii baallama isaa irratti immoo argamuudhaaf maallaqa na barbaachisa maallaqa kana ammoo ani hin qabu waan kanaaf ammoo ijoollee tiyya Oromoon na cadhifte hin lolti isii naa maraanuu akkanuma sii galee waan as jalatti ammoo isin beekuu qabdani wallahi ilma namaa gubbaa laalan maraatuudhaaf waan xiqqishoo tu'afe waan xiqqishoo giddiidhaan sobaa ufi qaba yoo barbaadde ana arrabsiti yoo barbaadde abbaa beete ajaa miti kana maalidha sammuun isii miidhamuu agarsiisa warri waan dhalaa beeku immoo waan dhalaa ni beeka kanaaf aslii kiyya akkuma mareef ati jette isii gargaaruufillee namnummaan amanamee namni amanamaan irratti nama gargaaran jira akkuma jette illee hin jiru garuu obboleettiin teenyatuun ijoollee akka malitti guddifatte tana dhabdee kaan waraanaan dhabdee sallee deemteetu hatta haga baafachuu yaaltee waan qabdu fixattee waan qabdu dhaganni bakka hidhamee san deemtee mucaan sunisuu hidhaa tureyyuu mucaan ka xiqqaa ka amma ka guddaa ka waraana jiru sunis mucaa san dhayxee laaltee achii baafattee kanallee haga dandeettu waan dandeette gaazexaa hama gootee achii kaatee deebitee jechuudha miidhamni isiidha amma himata wallaalte isiin tokkoffaa qarqaarsi isii barbaachisa wallahi qarqaarullee haga godhatti maaliif amma mana dalagaadhaa yoo seente deebiti maknaatum isii ka itti jiru ka biraati isii sammuun isii waan biraa yaada hujii namaa seeraan dalaguu hin dandeessu nama afaan nagaa itti haasawe kana yoo barbaadde walikkaati waan kanaaf aslii kiyya dhugamatti rabbiin maal gargaaru ree amma maal gargaaru waan gargaaru jenne baru man illee gargaara amoonni gargaaran akkuma reef isin jettu maallaqa waliin buusanii fi mee haagaltee bakka qalbiin isii yaaddee bakka sheenaan itti jirtu deemtee ilma ofii tana barbaadattee sheenaa ofii haagettu jechuun barbaade anillee tanuma aslee nurraa waliin buufnafne abbaa isin maan haa godhattu ree anillee ebalu jechuu hin danda'a abbaa fayya iluu maal jettan asli yoo iluun dubbanne deeqaa takka ani al tokko aidar dhiifama waan amma bar birriin isiin qabadda birrii xiqqoo akkuma shantama isin jette yoo kenneef iluun shantama yoo kenneef eenyu kunoo abbaan qabeenyaa Dubaay kun 25 yoo kenne Iliyaas 25 yoo kenne 250 zaaset waan shirooti fi waan shaayii warri al jala jiru kun 203 yoo darbee waan wacii olii gadi hin deemtu argaan bultu maal namni 7,000 kun 500 yoo darbeef allaqe ko amma isin galemi nama sadi taanee 50 yoo kenneef 50 warri miidiyaa irraa barbaadu santa amma isin galemiti namni 7,000 jiru kun ka 10 danda'u ka 10 danda'u ka 200 danda'u 300 danda'u waan algaa waan tiraanispoortii maal yoo danda'e ko allaqe kana gochuuf gin mucattiin tuni nama amma aariin isii gubbar ol bahee dhugaadha keessaa utaaluuf deemaa jirti nama taammaanyi isiin beeytu gaafadha rakkoon qabu nama 7,500 jira 250 isin jechuun miti isanii olu iyyuu uummanni kun walitti qabuu fi danda'a rabbiin moo isii haa mul'isuuf. Asirratti yaada hin dabalne al tokko carraa naa kenna. Mukaalid mee qoya caa muyit irraa baafattu mukaalid muyit irraa bani mee.
mee isin dubbachuun dura waan tokkoon jedha jara keenya No, dhiifama. waa gaafatuuf Iliyaasin dubbatta qoye. Okay. Ati mukaali daga biyya Arabaa jirtu kana waggaa. Guu barbaada jedhanii akkasitti mallaqa tokko malee naa fidan. Oromootti hin boonne ilmoon xiyya badda jedhee yoo baddellee alallaahi tabiraa qabaa hin dhalcha'eetuma dhiise jechuudha. Namni rakkoo dhuunfaa isaatiif hawaasa cinquu qabu himatu wajji qoodamuun hin jira. Wajji uummata kee wajji rakkoo qoodamuun hin jira. No problem. Garuu akka waan uummanni kun bultii namaa jaarsa keessi addaan si baasetti fakkeessanii nama wanno depression godhuun gaarii miti jechuudha. Yeroo biratti qofaaf osoo hin taane namoonni birallee sirreeffatuu qaba. Namni gizee fayyaa qabu uummata kana quban qabne uummata disrespect godhu gizee dhukkubsate akka waan uummanni kun dhukkubseetitti gaddeebee uummata keessa dhalate kana xiqqeessuun sirrii miti wanni akkana hafuu qaba. Isin galee soo ati amma nama rakkate nama ilmoon jalaa badde haa namoonni birallee sirraa'uu fi sirreeffatu baatillee haa sirreeffachuuf jechaa jira suni rakkoo miti. Amma kasiin jedhu mucaa xiqqaa dhabdee guddaa waraana jira. Miire akkasii lubbuu. Homaan himataa jiru kana natti asirarte bar homa sirreessuu yaani akka nama waan lolellee hin beeyne natti asirarte bar fuula keessa hin beeyne. Mukaaliidhaatu miira keessaa bahe tokkoffaa Nu abbaattattee baraadaayyuu viidiyoo kiyya akkamii arguu dhabdee naan jette. miira keessaa bahe tasgabbaa'ee garaa galee nama ulfaata. Lolinaatu waan himachuu hedu. Waan himachuu hedu fuuluma keessa natti rartanii tokkoffaa abbaa warra keetii achi wayitoo lama jiru. An dhagaa cabsee muka cabsee ayilaandii guuree sibiila guuree kolfattilee rartanisi dhiiga kiyya kana tufee guddifadhe ijoollee tiyyatan. Mana kana kolfaatu waan namni barbaadu nama godhe dhiisitti dhagamini habiibti. Rakkoon qabu. Har'a ammoo jechuu asumaanuu siraajillee bagalan siraaji wanni galchaa jedheef namni du'arraa na oolchee sammuu kiyya qabsii na oolche namni waraqaa na hojjete isaa akka galatoonfattaniif galchaa jedhe. Kanumaaf sanillee asitti na qabadha. Muqii maammaati. Ani wanni godhuu qabu abbaa warra kiyyaa wanni achi kaayee fi wanni waa'ee isaa haasa'uu dhabee fi wanni isa dhoysee yookiin isa barbaadee osoo hin ta'in miidiyaa kanarratti gabanaa ol baasan malee nama bakka bu'ee akka obboleessa kiyyaatti abboomee daa'imman kan ati maaliif hin barbaanne isiintu miidiyaa kanarra waggaa tana boota ati eessa jirta ati jireenya kee of taarte ilmi kun keeti moo keetii miti ila namuma itti naamaxaname asli kiyya na taradda hime namuma namicha kana dhaqee ilmi kun keeti moo keetii miti. Ilmi kun sirraa bahe moo namitti tana beeyta maaliif asirraa bootti nama naa jedhuun hin qabu hedduu haasa'een turellee asiin durallee yoo isin dhugaa rabbi akka obboleessa kiyya obboleettii teeti nu sii jirra jettanii isin nama kana bakka buutanii kana gaafattan ta'e haga bakka inni jiraatu ana isin geessa haga bakka inni jiraatu garuu ammoo inni barbaadu daa'ima xiqqaa kana wajji buutanii guddaan haa deemu akkuma jette guddaa soqaan jiru bakka lachuu dhabee nama madaa'e waan jedhu isinitti himadhe malee guddaa soqaan jiru mikinyaatu. Guddaan kun turuuf dafullee ni dhagaa asli sagalee yoo du'ellee yoo jiraate namni du'ee natti hima bakka namni argu jira garuu xiqqaa kana osoo anaaf jedhu gubatu manaa bahee dirqama xiqqaa kana soqee argachuu qaba akka inni isin jettan kanatti obsee taa'uu hin dandeenye ijji na baduuf deemti halkanii guyyaa booyaa asli xiqqaa kana akka naa barbaadamu wannan jechuu fedhu kan namichaa immoo yoo duuka buunee maaliif hin so'ine manni hundi gabbayee haa gaafatu yoo jettan. Ani gadi bu'eetiniin bakka inni jirutti dhugaan namni na wajji bu'ee nama kana naa gaafata taana anuu akka naa gaafatamu abdii fedhiin qaba akka naa gaafatamu. Isaa miti obboleeyyan isaatu shakkiin qaba akka naa gaafatamu abdiin qaba. Garuu asli namni naa gaafatu hin jiru. Bilaasha lafatti hafaaf. Yoo inni maal si dhoyse hoo? Inni naa dhoysu isinuu gumaa kiyya naa gaafattan kakaarraa ijji kiyya na bade. Inni na dhoysu namni kun akkamittiin garaa nyaachuu dhabee waggaa jaha kana asirraa bu'ee isinuu naa gaafattan ka isinuu qaba. Eega nama wajjin dhalatiin. Biyya jira moo biyya Arabaa jira? Itoophiyaa Hawaashin jira Hawaash Malkaasa. Hawaash Malkaasa jira? Jaartii biraa fuudhee? Okay. Sirratti fuudhee moo dura fuudhee? Laa na ani eega biraa deeme fuudhee. Maal irratti walottanii biraa deeme sirraarratti? Inni horii mana gurguratee karaa baaraa deeme eegasiin booda deebi'ee gaafa deebi'u jaartimaan galatee. Ani immoo gaxarii jira inni fudhatee katamaa galee kala san daa'imman tiyya guddisutti goree inni gara biyya alaa deemee jaartii fuudhee sitti galee. Baharaan deeme. Asli. Amma mucaan eega badee hagam ture eessa si barbaannu reebee maal si haa gargaaru? Amma mucaan waggaa jaha isaati waggaa jaha lafatti sadii boo'e. Asirratti sadii boo'e lafatti sadii boo'e miidiyaa kanarra waggaa sadaffaa kiyya qabuuf deema.
akkamitti arguudhaaf naree waggaa jaaguutu gaati bu'aa turte. Mana keellee seene bara asli milikkata wajjin sitti mu. Inni min jetta bari lolta mana kiyyan seene maali. Rakki wallahi rakkoon qabu yaadu. Ma rakkoon qabne ma yoo isinitti illee namatti aartanii bakka dhugaa himaa deemuun badiin qabu bara asli kiyya. Obboleet fakkeenyaaf nama si komadha obboleessummaa si komadha waan natti aantuuf si komadha. Inte jaarsa kee dhiiftee jaarsi biraa itti mutee na komatu hin dandeettu. Akka obboleessummaatti si komatu hin danda'u. Hin dandeetta. Obboleessa kee kan gafaate. Himadhaati mukaalati himadhu. Maal si jedha Amma maali madhee wanni madhuun jiru. Ganda na gaafate akkuma ammaa kanatti gandi keessa biyyi keessa warri keessa nan jette. Qulqulleeffadhuufi kaa'ee maa aannan oluma seenee fannoo dubbii namarraa fuudhu ana qoradhutti. Amma maalti gargaaru reeshi? Amma ati 50 na gargaanaa kanni. Namni biraa 50 naa kennu incaa kiyya 100 asli dubbina bas baadha amma laali wanni jiru mee waan godha anamma xiqqoo yoo akka amma jettu kana taate xinnoo haadha waan taateefi psychologically miidhamuu dandeetti xiinsammuusii miidhamuu danda'a waan ta'eef mee nama waa'ee isii sirriitti beeku hasiraa jamaan kun qaamaan argee beeka waan ta'eef waan isii haasaa jirtu anaaf clear waan hin taaneef mee namni biraa mee barbaadaati. Mee haa dubbatu seessiraaj. Mee daqiiqaa takka naa kennaa ati Awwachaan jarjarinaa jara jarjarinaa. Birrii 1,550 barbaaddaa? Eegaa galee daa'ima kiyya san bakka sanitti sagalee san deeffadhaa fi barra asli waan biraati miti manaan ijaarachuu odoo hin taane asli kiyya gara. No. Birrii 1,550 yoo argatte rakkoon kee kun hin furamaa. Rakkoon kiyya furamoo sontiin deebi'ee dalagadha fayyaa qaba asli kiyya haga silaa oomaan jedhu ni dalagadha. Ani yaadni kiyya maal si fakkaate? Bakkuma beellamaa sanirratti argamee waan rabbii kanaan beekanii waa beeksisa irratti kan sagalee kiyya kana gadhiisu ta'e jarri sun yoo ka barbaaddee argitu ta'e. Amma siigalee yaadni kiyya kun achi deemee daa'ima kiyya kana sagalee kiyya kana ummata kana dhageessisee viidiyoo san waraabsisee yoo jarriin sun soqanii kana argan taate daa'ima kana. Eegas immoo an deebi'ee dalagadha. Amma mucaa kee kana barbaadatuu fi birrii 1,550 si barbaachisaa? Akkaawuntii Itoophiyaa hin qabdaa? Hin qabu. Eessatti sii kanin are? Eessatti sii kanin? Rakkoon qabu kan soqadha kan uumana beeku irraa maa rakkoo qaba. Hin ta'u akkasitti nama irratti birrii namaa guuruu dhiibne. Hattu namni deema guutu. Namni amma gisee rakkadha jedhee akkaawuntii nama sanii malee kennaa namni guutuun hattuu ta'e saabata. Birrii rakkataa kan bira ga'uu dhiise. Kana dura gaafa na himte jettu isiin illee maal akkuma ammaa kana maal jetti isiin wanni barbaaddu ani mucaa suuraa isii illee kamama profaayilii kaattee deemtuun kana mucaan sii galee profaayilii kaattee deemtuun kana biyya galuu addaati heejar irratti waliin sii qabnu 1,550 yoo si nyaate hoo akkaantiin bargaruun jira yaani akkaantii biyya akka ture maal jedhanii miraan nama bira kaayee dhufe sun hin danda'ama yoo abbaan maqaa ofiitiin hin danda'u ID maalee ID sayyoon ta'e. La akkaanti mazin bila waraqaadha malee malee ID sanii miti. Amma dijitaala adii jedhaniiti mootummaan seera baaseera. Birriirra ta'ee akkaawuntii waan hundi sirreeffattee usmee fa'aa kadhattee seenuu qabdatu. Asli kiyya na dhageeffadhu takkaan sana na taradde. Kokosiin kiyya birrii osoo hin ta'in kokosiin kiyya saaladdiin mucaa kiyya. Birrii